Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannee isinitti himaa ani Lubee Girmaati. Ministeerri Muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed nageenya odeeffannoo virtual eegsisuun birmadummaa biyyaa eegsisuudhaaf hojiilee hojjetamanii guutuu taasisaa jedhan. Nageenya odeeffannoo virtual eegsisuun birmadummaa biyyaa eegsisuudhaaf hojiilee hojjetamanii guutuu taasisa kan jedhan Ministeerri Muummee Federaalaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa furtuu misooma bu'uuraa bulchiinsa nageenya odeeffannoo eegalchiisanii jiru. Kunis waljijjiirraa odeeffannoo dijitaalaa amansiisaa fi nageenyummaan isaa eegame kan saffisiisu ta'uu gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsanii jiru. Profeesar Biraanuu Naggaan hooggantoonni manneen barnootaa siyaasa irraa walaba ta'uudhaan barnoota qofa irratti akka xiyyeeffatanii ergaa dhaaman. Hooggantoonni barnoota siyaasa irraa walaba ta'uudhaan barnoota qofa irratti xiyyeeffachuu akka qaban ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaan ibsanii jiru. Profeesar Birhaanuun yaa'ii barnootaa 33ffaa irratti hojiilee barnootaan bu'aan qabatamaan akka galmaa'u yoo barbaadame hooggantoonni siyaasaa fi barnoota waliin makuu hin qabanii jedhanii jiru. Barnoota qulqullina qabuu fi haqa qabeessaa lammiileef kennuun hirmaattonni damichaa ciminaan hojjechuun kan irraa eegamu ta'uu isaa heeranii ministeerri deetaan ministeerichaa Aadde Ayyalach Sheeteen gama isaaniitiin qulqullinaa fi haqa qabeessummaa barnootaa mirkaneessuudhaaf hojiileen hojjetamanii bu'aa qabeessa taasisuudhaaf dandeettii barsiisotaa guddisuudhaaf hojjetamaa akka jiru dubbatan. Gaaffii bulchiinsa gaarii barsiisotaaf furuunis tattaaffiin taasifamaa akka jiru kaasanii yaa'icha irratti hooggantoonni biiroolee barnootaa naannolee, pirezidaantonni dhaabbilee barnootaa olaanoo, miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa fi qaamoleen biroon hirmaachuu ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Kolleejiin Akmoon Link barattoota isaa marsaa afuraffaa guyyaa har'aa eebbisiise. Kolleejiin Akmoon Link barattoota isaa muummee barnoota garaagaraatiin barsiisaa ture guyyaa har'aa galma giddugala aadaa Oromootti eebbisiisee kan jiruu fi kolleejichi barnoota sadarkaa leebalii fi digirii jalqabaa akkasumas digirii lammaffaadhaan barattoota isaa 1044 eebbisiisee ooleera. Eebbifamtoonni digirii lammataa muummee barnoota garaagaraatiin barattoonni 2000 ol guyyaa har'aa kana kan eebbifaman yoo ta'u, gargaaraa piroofeesaraa kan ta'anii Tashaalee Geetuu eebbifamtootaan ergaa baga gammaddanii dabarsuudhaan kolleejichi qulqullina barnootaa fi imaammata barnoota qulqullina qabu dhalootaan gahuudhaaf hojjechaa kan jiru ta'uu ibsuudhaan eebbifamtootaaf carraa gaarii ibsanii jiru. Ministeera barnootaatti hoogganaan dhimmoota akaadaamii Dr. Eebbaa Miijanaa waltajjii eebba barattootaa kan irratti argamuudhaan kallattii fuulduraa fi adeemsa baruu fi barsiisuu kolleejichaaf dinqisiifannaa qabanii ibsanii jiru. Finfinneetti qabeenyi waajjiraalee mootummaa seeraan alaa harka hooggantootaatti akka argamu mirkanaa'utu ibsame. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti qabeenyi waajjiraalee mootummaa seeraan alaa harka hooggantootaatti akka argamu odiitiin mirkanaa'uun ibsame. Qorannoon odiitii kun qabeenyi birrii miliyoona 13 tilmaamamu harka hooggantoota irratti akka argamu mirkaneessu raadiyoon Shaggar kan gabaase yoo ta'u, bara baajataa xumurame kanatti lakkaa qabeenyaa dhaabbilee 269 irratti taasifameen qabeenyi birrii miliyoona 24 tilmaamamu hir'atee argamuun heeramee jira. Hooggantoota dhaabbilee qabeenyi hir'atee argame irratti tarkaanfiin bulchiinsaa fi seeraa fudhatamuu kan ibsa yoo ta'u, qabeenyi hir'ate kanneen keessaa kan birrii miliyoona 10.9 tilmaamamu akka deebi'u taasifamu abbaan taayitaa bulchiinsa qabeenyaa magaalaa Finfinnee beeksisee jira. Oduu ispoortiitti gaafa dabarru dorgommii atileetiksii ganna 20 gadi Peeruu Limaatti dorgomamaa jiruun Itiyoophiyaan Ameerikaatti aantee dursaa jirti. Lammii Siree dabalatas akka taanutti isinitti hima. Dorgommii atileetiksii ganna 20 gadi Peeruu Limaatti dorgomamaa jiruun Itiyoophiyaan qabxii bareedaa argachuudhaan dursuu irratti argamti. Dorgommii hanga ammaatti gaggeeffameenis fiigicha meetira 5,000 dubartoota dorgomameen atileetiin Itiyoophiyaa Madiinaa isaa riikaardii qabamee ture cabsuudhaan sadarkaa dursuutiin xumuruudhaan meedaaliyaa warqee meetira 5,000 atileet Ganzabee Dibaabaa booda gara biyyaatti yoo deebiftu atileetiin Itiyoophiyaa Magdas Alemisheet lammeessoo bahuudhaan meedaaliyaa meetii biyyaaf argamsiifteeti turte. Fiigicha meetira 3,000 dubartootaatiin atileet
Simboo Alamaayyoo injifachuudhaan meedaaliyaa warqee lammeessoo Itoophiyaaf hoggaa galchitu fiigicha meetira 800 kan dhiirotaatiin atileetiin Jeneraal Biraanuu Ayyaansaa dorgommii tana mo'achuudhaan meedaaliyaa warqee sadeessoo Itoophiyaaf hoggaa fidu gama dubartootaatiin atileetiin Alleshenyi Baawwaqee dorgommicha mo'achuudhaan meedaaliyaa warqee afreessoo Itoophiyaaf yoo fiddu walumaa galaa dorgommii hanga ammaatti gaggeeffamaa jiruun Itoophiyaan meedaaliyaa warqee 4 meetii 2 fi naasii 1 walumaa galaa meedaaliyaa 7 argachuudhaan addunyaarraa Ameerikaatti aantee lammeessaa Afriikaarraa dursuudhaan injifannootti miila laatteetti jirti. Dorgommii atileetiksii ganna 20 gadii dorgomamaa jiru kunis galgala kana kan xumuramu hoggaa ta'u dorgommii tanaanis dorgommii 3 Itoophiyaanonni ni injifatan jaameeti eegama. Haaluma kanaan dorgommii xumuraa fiigichaa meetira 1500 dubartootaatiin atileet Saaroon Baree fi Siggee Tashoomaa ni hirmaatu. Dorgommichaanis halkan sa'aatii 7 eegalee kan gaggeeffamu hoggaa ta'u akkasumallee fiigicha gufachiisaa meetira 3000 dhiirotaatiin atileet Haayiluu Ayyaalaw fi Barrihuun Mogas halkan sa'aatii 7 daqiiqaa 15 irraa dorgommii kanaaf ni qophaa'u. Fiigicha meetira 1500 dhiirotaatiin ammas atileetiin Abdiisaa Fayyisaa kan hirmaatu yoo ta'u dorgommiin kun halkan sa'a 8 irraa eegalee ni gaggeeffama jaamee ibsameeti jira. Kan hordofaa turtan GMN raawuduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata yeroo gaariin waliin qabaataniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa nagaan bulaa.